السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتو دفتوتا بيجي رشاد زين وكم فياك السني جرتو جباتو ما شاء الله بقرق السني عندك السني يو سنين جدا بقرب بران سنجاي أرى إن شاء الله وربين جدي واي كاتا إثيوبيا بالبلانو ولين لالا جيتشادا وريني غير إثيوبيا مالكا غوتاني سوا فدان بالبلتانو akkaataa itti gara biyya Itoophiyaa bilbilattanuu amman beeku isinii qoodaa isiniin jedhaa warri beektanuu akkuma beektanitti ta'e warra hin beeknee fi isiniin jedhaa barumsa kiyyallee tuffatinaatii seenaatii ilaalaa yuutuubii kiyyallee laayik sabiskiraayib naa godhaatii na jajjabeessaan isiniin jedhaa egaan ammoo hin beekurraan isinii qoodee barumsa kiyyallee tuffatinaa tokkodhanii lama jedhu kanaaf iyyuu ammoo qabuun isinirra qabee amman qabuun sirra qabee jedhee ani dakkuu namichi dakkuu haadha manaarra qabee jedhan kanaaf iyyuu ammoo beekuun iyyii isin barsiisaatii isinis immoo barumsa kiyyallee tuffatinaatii dhaqaatii seenaatii yuutuuba kiyya yuutuubiin kiyya maqaan Rashaad Zeenuu ka jedhu laayik sabiskiraayib naa godhaa isiniin jedhaa amma gara barumsa kiyyaatti dabarfannaan isiniin jedha inshaallah amma jalqaba irratti warri gara Itoophiyaa bilbiltanuu foon nambarii keessan keessa galtanii warri Itoophiyaas keessatti isinii baasuu Najima 8 yeroo 3 barreessanii maslaal gootanii sarchii gootummaa okay itti bilbiltu okay itti gootu jechaadha yoonif as keessatti kan isinii baasu ta'e tokko hanga 7 fidee jira tokkoffaa irratti Paakistaaniidha inni lammaffaan kun immoo birrii 15 GB 2 guyyaa 7 jedha inni sadaffaan kun birrii 4 jedha inni arfaffaan kun birrii 15 jedha shanaffaan birrii 45 ja'affaan birrii 85 GB 10 baatii tokkoo fi jechaadha yoonif isa GB tokko kana fudhachuu feetan lakkoofsa 6 asirratti gashitu lakkoofsa 6 achirratti barreeffamee jiraami lakkoofsuma 6 sana gashitanii sendii itti gootanii waliin ilaal amma kanatti isinii fidee jechuudha ammallee GB 10 bilbila daqiiqaa 600 qaba sawaa irratti guyyaa 28tiif birrii 85 yoo interneet isaa fudhachuu feetan asirra yeroo galtanii jettan lakkoofsa tokko barreessitanii sendii kanatti gootanii kalas kanumaan isinii fudhata haga guyyaa 28 akka feetaniitti itti fayyadamtu jechuudha akkuma qusannaa keessaniiti yooniif as keessatti gaalaa Itoophiyaa isinii baasuu dide jechaadha amma warra gariidhaa fi birrii 10 daqiiqaa 25 tuyyi as keessatti dhufaa jira jechuudha sawaan amma boodana kana Itoophiyaa ka jedhu as keessatti yookaan isiniif hin baane ta'e karaa meeseejiitiin dhannee ilaallaa jechuudha karaa meeseejiitiin akkamitti jira birrii 9 daqiiqaa 20tu jira birrii 35 daqiiqaa 80tu jira isa kana waliin ilaallaa jechaadha karaatti dhannee furannu warra hin beekneef warri beektan gaasilaa ni beektu warra hin beekneef ni amma beeku qoodaa jira jechaadha laa inni kunooti jechaadha inni kuni inni amman isiniif himuu barbaade kuni isa kanayya akkam gootan isinitti fakkaate 8 duwwaa kana laa jalqaba irratti ilaaluudhaaf Itoophiyaan ni jira moo hin jiru ilaaluudhaaf akkam gootanii mana meeseejii kanarra galtanii 8 barreessitanii 900 ergitanii jechaadha kunulaan shari'aan kan koo lammaffaa keessa ragaa warri shari'aa tokkoffaa keessa qabdan tokkoffaa marratti sendii gootu kan koo lammaffaa irra jira laa kunoo lakkoofsa 2 kan argaa jirtu amma achirrattanii sarchii godhaa jechaadha amma laa 8 duwwaa kana yeroon gara sharikaatti ergee jedhee barreeffama akka kanaa kana fidee naa deebisa la barreeffama kanatti irraan gadeetti gayyaa'iru kana barreeffamni kun egaa biyyooti isaa fidaa Hindiyaatu jira Bangalaadeshii jira Paakistaanii jira Itoophiyaa jira Indoneesiyaa Afgaanistaan Masrii Indoneesiyaa biyyooti garaagaraa fidee baasa isin kana keessaa Itoophiyaa barbaaddu jechaadha mala risaalaan sun aan deebine garuu nama reefuu irratti ilaaleetanii yoo fi kootiif illee biyya bilbileen jira wallahi kun immoo waanuma nama fayyadudha malee waan sobaallee miti wannan isitti maaru kuni waan ofii kootii itti fayyadamee argedha yeroo isin 8 duwwaa barreessitanii 900 ergitanii jettanu barreeffama kana isinii dhufala kun akka kanatti isinii dhufala irraan gadeetti kuno biyyooti garaagaraa egaa warra garii fi waan ingiliffaan fiduu danda'a kan koo arabiffaan fidee kun wala tokkoffaa irratti maal jedha marhaban jedhee ka'ee haadhi qaa'imatun bibaaqaati daqaa'iq dawliyatu biyyooti dawlaatiif islumaa kan inni dhufee Hindiyaanii kunoo birrii 10 jira Paakistaanii akkas ilaa kunoo innumtan ammatti ergeeyyuu kunoo naa deebi'eera jechuudha kunoo marhaban tokkoffaa irratti ilaa kunoo isan ammatti ergee ka ilaa kun kamiin itti ergitu gaa kana siifan isinii dhufuudhaaf 8 duwwaatti ergitu isa akkam gootanii kana keessaa Itoophiyaa barbaaddan ilaa barreeffama kana keessaa yoo arabiffaan beenne 20 daqiiqaa Itoophiyaa limuddati yoomii jedhe 9 riyaal
ammallee birrii 9 daqiiqaa 20 guyyaa takkaa fi kana keessa dhuftanii maal gootu isin kanuma barbaaddattu la namoonni as keessa jirtan hundi keessanuu isiniif galanii abdii qaba 82 duwwaa 8 kanayyii keessaa baatanii dhuftanii as keessatti barreeffattu isin ammoo wanti isin irraa fudhattanu asumatti zimmettanii dhuftaniiti yoo feetanii akkuma feetaniin ala dura maallaqa keessan guuttattanii karaa foon nambariitiin isin karuma miiseejiitiin dhuftanii 82 duwwaa 8 keessan barreessitanii 900 ergitanii 900 ergitanii akkana sarchii gootanii kalas 82 duwwaa 8 kan birrii 9 fudhattu ala daqiiqaa 20 keessan keessaa fixxanii jettan amma dhattanii fudhachuu dandeessu inni laafii keessan yoo feetan itti dabalattu yoo feetan inni iftu ala birrii 9 kana daqiiqaa 20 fudhattanii keessaa fixxanii jettan amma deebitanii dhattanii fudhachuu ni dandeessu jechuudha wanti sun dhowwuun jiru guyyaa tokkoof caalammoo keessa turuu hin danda'u yoo irratti guuttanii boriituun bilbila yoo jettan keessan taa'unni ni fudhatu jarri boriitu bilbiluu hin dandeessu jechuudha sa'aatii majarri sii kennan malee isa kana asiinii jechuudha kan isiniif galiira jedheen abdii qabaa isa kana asiiniyyi beekuu dandeessu 82 duwwaa 8 isa birrii 9 fudhachuu dandeessu 900 ergitanii kan birrii 35 immoo jira isa birrii 35 immoo akkamitti argachuu dandeenya yoo jettanii inni birrii 35 immoo laakunooti birrii 35 daqiiqaa 80 Itoophiyaa jedha kunoo limuddate usboo ammallee birrii 35 kunoo daqiiqaa 80tu jira birrii 35 inni immoo akkamitti fudhachuu dandeenya daqiiqaa 80 torban tokkoof turanni guyyaa torbaaf 35 isaanis immoo akkamitti furan 8258 isa kana asuma keessaa dhuftanii asirratti maal gootanii bakka miiseejii waa ergitan irratti 8 900 erginaa jechuudha isiniif gala'iin abdii qaba buleewwan kiyya isa 900 ergitu isas maal gootu 8 ergitu torban tokko isiniif akka barbaade jechuudha ramadaan illee dhufaa jira aalii keessan illee dubbisuun dirqama akkanatti maatii illee akka dubbistanuu abdiin qabaan isiniin jedha inshaallah kana kanaan geessimnaan isiniin jedha warri isiniin galle immoo koomentii jalatti illee naa kaa'uu dandeessanii inni itti aanu immoo warra intarneeta fudhachuu barbaade amma intarneeta fakkeenyaa fi birrii intarneeta warra fudhachuu barbaade isa immoo akkam gootu isinitti fakkaatila kun intarneetii birrii hedduudhaan dhufee jira isa immoo intarneetii sana immoo beekuudhaaf akkam gootu 299 yeroo 3 barreessitanii ilaa kunoo lakkoofsicha afooni ilaa kana barreessitan 299 yeroo 3 mana risaalaa keessatti asumatti barreessitaniiti asirratti jechuudha 2 afooni gara gadiitti intermiseejii irratti 2 sagal yeroo 3 barreessitanii 900 barreessitanii 900 ergitanii 2 yeroo 3 barreessitanii 900 ergitanii sana booda interneeta feetan hundi isaa dhufe isinii ba'a jechuudha laa malaa kunoo anaa deebiseera amma isinii galee laa kunoo laa afoon kana miti koroonaati kunoo laa kanan isiniin jedhu afooni isin jala tarii la inna namma kuno inni 299 barreessitan 900 ergitan kunooti la kuno akka ergitan la kuno 299 yeroo 3 900 ergitanii kuno la internet waahid jiija limurratti waahid salat limudusbu jedha kuno la birrii 15 torban tokkoof jedha risaalatu ligan harkaa dhaara beektanii birrii tokkoon jira birrii 15 jira birrii 30 jira la kun as keessa laallattu isin kan feetan birrii 2 jira shahrii tokko jechuudha sineen jiibii birrii 50 jechuudha lama tokko 5,900 ergitu ammallee birrii 80 jiibii 5tu jira birrii 80 jiibii 5tu jira lama tokko 5 4 hunda isaa jalatti kaa'ee jira birrii 110 jiibii 10 baatii tokko birrii 100 jiibii 10 hunda kunoo shahrii tokko kamitti ergitu jechuudha lama tokko 5 lakkoofsa achuma kaa'ee jira isin 900 ergitu hunda biruma akka kaa'ee jiran isinii galee waan isiniin galle immoo koomentii jalatti naa kaa'an isiniin jedha amman beeku immoo isiniin barsiisaa amma inshallah koomentiin illee viidiyoo illee isinitti dheeratee jira hanga viidiyoo biraatii walitti deebinu assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu nagaa rabbii keessanaa turaan isiniin jedha isiniin jaalladha yuutuubii kiyyallee sabskiraayib laayik naa godhaan isiniin jedha